Andu'aalem hincitii guddaa gadi baasee du'a Qananii Addunyaatiin wal qabatee waan hangarraa miidiyaa irratti hin dubbatamin afaan Andu'aalem irrallee hin dhagaminii fi akkasumallee maatiin Qananii dhossan har'a gadi baasee jira. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Dadhabbii yeroo dheeraafis dabarree as keenyee eega maanguddoon hiramu wanni hirra murame tartiiba isaa eeggatee murame. Amma dura isa cinqaa isin qilleensaa as geenye ilma dhiiraatu guyyaan balbala cufatee maanguddoo waan hin eegne qabu. Gurbaan maal ta'uu qabaan murtii maanguddoo taa'ee yaada. Wanni eegamu hundi karaa maanguddootiin gurbaan kan eeggataa tures kan hordofaa tures karaa maanguddootiin akka irratti wanni cufatee mana keessa taa'aa tureefis murtii maanguddoo kana eeguu fi Artist Andu'aalem Gosaa hincitii guddaa namni hanga har'aa hin dhagahin gadi baasee jira. Qananii Addunyaa uf ajjeesuuf yeroo 5 ol yaalii akka ofirratti goote Andu'aalem Gosaa har'aa abbootii gadatti himee jira. Maatii Qananii Addunyaa naaf haa kakatanii maaliif jedha Andu'aalem Gosaa? Namoonni baay'een kan wal harkaa fuudhaa jiru. Artist Andu'aalem Gosaa silaa kan kakatuu qabu isa malee maatii Qananiitii miti jedhanii wal harkaa fuudhaa jiran. Dubbiin kun falmaa guddaa kaasee jira. Yakkamaa santu kakatamoo hookaa'u nama miidhamaa santu kakata kan jedhullee Andu'aalem Gosaa dirqama maatiin Qananii Addunyaa naaf haa kakatanii maaliif jedhe hincitiin inni jedheef maali? Dhugumatti Andu'aalem Gosaatu harka keessaa qaba ajjeechaa kana yeroo dheeraaf miidiyaa irraa kan dhokatee ture. Andu'aalem Gosaa har'a sirna araaraa yeroo 8 ol manguddoo ganda Qananiitti eega ergate boodani manguddoo sun amma xumurarra geessee jirti. Manguddummaa yeroo 8f maatii Qananiitti ergamte Andu'aalem Gosaatiin hanga har'atti garuu ajaja manguddoo abbaa gadaa saniin Andu'aalem Gosaa miidiyaa irrallee dhokatee ture. Araara sanilleef hanga har'aa wanni furmaata ta'e hin jiru. Garuu amma akka araaratti jedhamee abbootiin gadaa kaleessa teessee waan san murteessitee jirti. Maal murteessan? Bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo laayikii godhaa. Viidiyoo kana gama peejii Facebook Oxygen Media Network illeetiin gabaabsee isiniif hin maxxansa. Linkiin asuma profaayila jala jira. Irra tuqaati gara YouTube koota bal'inaan achitti daawwadhaa yookaan comment irra isiniif kaalinki. Daawwattoota keenya kabajamoo gaafii namoota baay'ee kan ta'ee fi eega araarri kun gama social miidiyaatti dhufe booda namoonni hedduun kan wal harkaa fuudhaa jiru. Akkasumallee aadaa Oromoorraa faallaa nutti dhufe jedhee namoonni hedduun kan wal harkaa fuudhaa jiru. Falmii kana hunda kan kaase artistii Andu'aalem Gosaa akkas jedhe. Abbootii gadatti akki inni jedhee himate maatiin Qananii Addunyaa guutummaan guututtu haadha abbarraa kaasee jechuudhaan ga obboleeyyanii fi obboleettii ga'utti akkanaaf kakatan jedheeti abbootii gadatti himatee jechuudha. Sababa kana kan akka inni kana himatuuf sababa guddaa kan tahe maali kan jedhu bal'inaan isinitti hima na hordofa. Qananiin kana dura yeroo 3 fi 4 oliif yaalii of galaafachuu akka goote maatiin ishee quba akka qaban gocha goote kanas immoo maatii isheetti himtee akka turte kaanis immoo maatii ishee dhagahanii akka cal'isan ibsuun barbaada jechuun eegale. Kanaan dura obboleessi ishee Liiban kan jedhamu yeroo isheen kichiinaa keessa seentee barakiinaa dhuguuf jettu karaa foddaan seenee akka isheen hin dhugneef harkatti qabee akka ture ni dubbatama. Guyyaa biraas Andu'aalem biraa fiigdee karuma amma kuftee jedhamaa jiru kanaan utaaluuf yeroo isiin jettu Andu'aalemii fi obboleessi ishee Liiban jedhamu kun qabanii waaqaa gaditti du'a irraa akka lubbuu ishee oolchan ni dubbatama. Guyyaa biraa immoo hiriyaa ishee yuunivarsiitii waggaa 5 waliin baratan osoo mana keessa jirtu akkasuma yaalii of ajjeesu gootee akka turtee fi sanumaan wal qabatee jechuudha barakiina fi kiniinii walitti maktee fudhattee Andu'aalemiif hiriyaa ishee sun mana yaalaa waliin geessanii gara ishee miiccisiisanii yookaan dhiqanii gara manatti akka deebisanillee ragaa guddaa Andu'aalem amma gadi baaseedha jechuudha. Kana hundaayyuu maatiin isii tokkolleen hin dubbanne hawaasa miidiyaallee tokko waan beeksisanillee hin qabani. Kanammoo maatiin isaanii akkanaa kakatanidha kan Andu'aalem Gosaa jedhe. Amma biraas Andu'aalemii fi obboleettiin Andu'aalem akkasuma yaalii ishee of ajjeesuuf ofirratti gochaa turte bira gahuun akka ishee du'arraa oolchan kana hunda maatiin ishee ammas akka quba qaban ni dubbataa jechuudha. Andu'aalem yeroo biraas Andu'aalem kophaa isaa mana keessatti kiniinii isheen liqimsuuf jette harkatti qabee akka afaan ishee keessaa
guure kana hunda maatiin ishee akka beeku isheen illeen abbaatti bilbiltee yaalii akkasii akka ofirratti gootu akka itti himte ni dubbatama. Dhuma irratti Andaalam obboleessa ishee hangafaa kan ta'e lammatti dhimma kana akka himee fi akka waliin rakkachaa jiruu fi dhimma kana irratti akka furmaatni tokko akka kaa'amuu qabu itti himee ture. Eega maatiin ishee naaf haa kakatanii jedhe kan inni gaafate taateewwan ta'an kanaaf akka quba qaban kana dura akka itti himamee ture akka beekan yoo hin beekne jedhan immoo naaf haa kakatanii jedheeti abbootii gadatti himatee jechuudha. Andaalam gama isaatiin kakaa yookaan kakuu kana raawwachuuf qophaa akka ture fi yeroo beellamni kakannaa raawwatamuuf jedhamutti immoo maatii Qananii yeroo lama beellama sana irratti argamuu waan hin dandeenyeef abbootiin gadaas dadhabbii hedduu keessa waan darbaniif dhimma kana irratti murtee mataa isaanii dabarsanii dhimmicha haala isin argitan kanaan jechuudha goolabanii jiran jechuudha. Akkuma viidiyoo gabaabaa mata duree irratti isin argisiisee jechuudha. Yaalii kana yookaan araara kana buusuuf abbootiin gadaatii fi manguddoon biyyaa yeroo 8 marsaa 8 gara maatii Qananiitti deebi'anii jedhan akka jedhamaa jirutti jechuudha. Walumaa galatti daawwattoota keenya ni hubattan jedhee yaada. Kana hanga ammaa armaa olitti isiniif eere kun hundumtuu waan hincitii Qananii fi Andu'aalam gidduu jirtu kan hanga har'aa maatii isiitii fi hawaasni Oromollee gadi baasee hin dubbatin namoonni Qananiitti dhiyaatanii fi irraa fagaatanii waa'ee isii dhimma isii dubbataa turanillee hanga irraa tokko kan hin dubbatini kan amma miidiyaa kana uwwisaa jiru yookaan goolaa jiru jechuudha. Andu'aalam kanarratti gaa dhimma kana isaanillee akka quba qaban yoo quba hin qabnu jedhan haanaaf kakatanii jedhe jechuudha. Garuu maatiin Qananii dhimma kana irratti abbootiin gadaa yeroo baallamaniif jechuudha yeroo lama baallama kanarraa ni hafan jechuudha. Gaafa kakuun sirni kakuu geggeeffamuuf deemu kana ni hafanii jechuudha. Andaalam kana irratti kakatuuf qophiidha isa jedhuu fi eeyyee Andaalam gara hundaan ani kakatuuf qophiidha jedhee ture jechuudha. Isaan kakatanii anis immoo nan kakadha of duuban deebu jedhame jedhee jira jedhan jechuudha. Hiriyyaa Andaalamtu waan kana nuuf qoodee jechuudha daawwattoota keenya. Egaa hundaafuu dhiiga intala Oromoo Qananii addunyaallee rabbi haa baasu jecha akkasumallee Andu'aalam Gosaa murtee seeraatiin nugaa seeraa ol namni bulu hin jiru biyya lafaa irratti rabbi gaditti namni seera jalatti bula. Seerri eega qoratee du'a Qananiirraa artist Andu'aalam Gosaa harkisaa bilisa jedhee baase wanti nu irratti dhoobunuuf ni jira, wanti nu morminu ni jira. Wanti nu itti ijjinuuf ni jira hin jiru jechuudha. Isheellee wanni jedhamaa jiru kun fakkeenyaaf nu oduu kana namoota qaamaan waan kanatti dhiyaatanirraa kan qoranne jechuudha. Akkuma beekamu kana durallee yeroo hedduu irra deddeebi'ee isiniif dhiyeessaa turuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Waa'ee Qananiillee osoo hin loogiin jechuudha. Andu'aalamillee osoo hin loogiin haqa jiru dubbataatiin ture jechuudha daawwattoota keenya. Ammallee dhugaan jirtu kana fudhadhaa. Andu'aalam dhibbaan dhibbatti kaaniif rabbitu beeka waan kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee jira. Maatiin sun maaliif kakatuu didan isa jedhu kunillee beeki dubbii qaba. Siigalee namoonni baay'een osoo dubbii keessa hin beekini artist Andu'aalam Gosaa kan manguddummaa gandatti ergate akkamitti maatiin miidhamtuu akkamitti haanaa kakatanii jedhanii namoonni hedduun dubbataa jira. Yaa jara keenya mee dubbii adda baafadhaa dura itti dhiyaadhaati waan tokko laal namni itti dhiyaateeti qaamaan itti dhiyaateet adda baafate sana boodaanii waan dubbatullee dubbata. Mee adda baafadhaa jarjartanii ustanii ari'uu miti adda baafadhaa. Siigalee Haacaaluu Hundeessaa gaafa dhabnu haaluma kanaan itti wocanii gamanaa itti wocanii achi itti wocanii mucaa qaxaleessan itti iyyanii waanuma inni hin qabne irratti tuulanii jechuudha. Mucaa san lubbuu isaa galaafatanii turanii jechuudha. Amma artist Andu'aalam Gosallee kana keessa baalagee waan barbaadde irratti hojjechuu dandeesse. Amma artist Andu'aalam Gosaa eega mana hidhaatii bahe miidiyaa irrallee fagaatee jira. Warradii amma miidiyaa irratti illee hin jiru fagaatee jira jechuudha. Amma waan jireenya akkam keessa akka inni jiru namni beeku hin jiru. Garuu abbootiin gadaa
akka ifoomsitetti marsaa saddeet manguddummaan hanga deddeebitu kana hundumaayyuu miidiyaa irratti illee hin mul'atin jedhanii akkasumaan innillee miidiyaa irraa ugguree akka ta'aa jirutu dubbatamaa jira. Haalli nageenya isaa ammaaf waan bareedaa keessa akka jirullee ni dubbatama jechuudha. Gaddi akkuma jirutti ta'eeti jechuudha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa oduuf odeessaaleen gaggabaaboon guyyaa guyyaan isiniif dhiyeessinu kana fakkaata jechuudha. Akkasinitti tolu abdii qabnaa oduu keenya dabalataan argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuu hin dagatinaa, viidiyoo laayikii godhaa, namoota hedduu bira akka dhaqqabuulleef share waliif godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Daawwattoota keenya oduulee biraa jala buunee yoo kan argannu ta'e dokumentii biraa yoo kan argannu ta'e kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraa asumarra goolabama. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa ta'a.